teekwaan gaggeeffamee irraa deebinee har'aantana magaalaa teenya kee seennee jirra. Kanaaf wantoota tokko ijoollee na wajjin dorgomte takka jira. Wantoota tokko mudannoo garaagaraatu isaan mudate jechuudha. Kanaaf waan takka isinii bani arma dura Turkiirraa eegale jechuudha. Istaanbul. Akkuma nyaara galee giddoolee waa takka jiru. Istaanbul jecha tokko fi lama waan isa mudate irraa haasa'u otoo soosii ga'a Istaanbul. Waan inni yuuqa wallahi waan inni. Istaanbul akka jee. Kabajamtoota keenya gahaa jechuun magaalaa Finfinnee waa hedduu agarree waa hedduu barree. Ayyee. Maal fa'aa waa hedduu haasa'anii ammaan tana garaa kanaan nama bida. Mee waan si mudate irraa waan Amaaranyaanis ta'ee dhaggeeffadhu. Annama afaan Amaaraatti haasa'e hundi afaan Oromoo barsiiseetiin biraa dhufe jechuun waan beekaniin afaan Oromoo qofa itti haasa'e isaan bakka warra ollaa kabeeku gaafatanii naffidanii hojii haasonni akkasitti jalaa eegaa barsiisanii akkasitti rakkoo isaantu furame oduun hin ta'in isaantu furame. Waan si darere waan ajaa'iba sitte waan asitti gatiin qabna kaachee gatii qabu agartee jira. Wayita kaalamaa duuba maallayni waa takka hin bitu. Maalleen akkam seelaa deemaa? Maalleen akka galaana maagatee godhutti qabanitti haaya maalleen. Shaajitu meeyaa? Yaa waata. Awwaan kana akkatti oofaa bara haaruma sijaaraa akkatti. Buuf godhan san. Kute. Oofan san muuxan. Kanaaf maalleen qashaadha jechuudha. Qashaadha boo maalleen waa takka hin bitu jaalawwan Namni galajuu akkam ta'uu qaba? Namni achitti nan galajuu maallaqa rabxaa bakka. Mana guutee dhabu. Mana guutuu walitti qabee achirraa akkasii galuu qabu. Akkasii galuu qaba waan akka manaa yoo hin qabaatin dirqama achitti galuu. Maallaqa asitti magaazina tokko guutuu guuteeti achitti ni galaa jette. Mana fa'aa bitatee sanittu. Sani malee usteetu manin galuu jette. Kiraan 50 walitti yaatu jaalawwan kan. Kutee san boy. Maalleen waan kana hawa ati akkanuma taa dhume garta bakka.